Harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota OMN. Hunda dura baga bara haaraa 2019 isin geessiniin jenna istiidiyoo OMN magaalaa Finfinnee Oromiyaa irraa isiniif tamsa'aa jira. Hanga xumuraatti waliin turaa jenna haala yeroo irratti mari'achuudhaaf asitti hayyoota afeerree jirra. Haala yeroo irratti kan waan tokko tokko mari'achaa turanii isaa wajjin turreeti mariin isaanii kan torbaan kana maal akka fakkaatuu fi dhimmoota biraa irratti kan waliin mari'annu taati. Hanga xumuraatti waliin turaa isiniin jenna. Baga nagaan dhuftanii isiniin jaa. Keessummoonni keenya Profeesar Isqeel Gabbisaatii fi akkasumas obbo Baqqalaa Garbaatii anis Muhammad Siraajii. Mee torbaan kana nagaa mariitu ture galma aadaa Oromootti dhiyootana mari'attanii jirtanii. Kaayyoo marii saniitti irraa kaanuti kaayyoon marii sanii maal ture? Kaayyoon marii sanaa waanuma haala biyya keenya keessa deemu. Keessumaa naannoo Oromiyaatti uummata Oromoo xinnoo mufachiisee waan jiru hedduus gaddisiisee waan jirutu haala sana keessa waan jirruuf haala sana keessatti akkamiin kana keessaati bahuu dandeenya akka uummataatti. Maaliif yoo jettee geeddarama biyya kana keessa dhufe kanarratti Oromoon wareegama hedduudha baase. Jaarraa tokko booda ifa arganne jedhe. Cehumsa sirnaatu jira. Cehumsa sirnaa arganna. Kan abbaa irree ofirraa darbannee irra demokraasiitti ceena lafa jedhee uummanni Oromoo abdate keessatti hokkarri ka'e. Kanumaayyuu immoo diinaa wajjin utuu hin ta'in dhaabbilee siyaasaa Oromoo gidduutti. Jireenyi Oromoo uummanni Oromoo hin fooyya'a. Sichi hin fooyya'a. Maaliifi rakkoon siyaasa biyya kana keessa jirtu geeddaramteetti jireenyi uummata Oromoo sin geeddarama lafa jedhetti waanuma egeree Oromoo dukkaneessu waan akkasiitu mul'ate. Tokkummaan Oromoo cimee jira. Ittuu irra cimuudhaa deema jennee lafa abdannetti qoqqoodina kutaalleellee akkaataan itti ta'u mul'achuu jalqabe. Oromoon biyya kanallee geeddareera. Dhiiga baay'eetti dhangalaasee lafa itti caccabseetiti of bilisoomsee uummata naannoo kanaallee bilisoomsuudhaaf hin danda'a lafa jedhamettiti ofillee bulchuuf hin danda'u kan jedhu ololli akka irratti oofamu gahe. Kanatu waan nama nu yaaddessee waan jiruuf uummannis immoo uummanni Oromoo naannoo adda addaatii maaliif calluma jettu waan jedheefiti karaa itti barbaaduudhaaf furmaata kan ammaa duwwaatu hin ta'in dubbiin akkasii gara fuulduraattis illee akka nutti hin deebinetti maal gochuutu nurra jira kan jedhu irratti haala yeroo kana irratti mari'achuudhaaf furmaatatti barbaachuudhaaf kana ture kaayyoon isaa. Ayyee. Mee dhumarratti maal irratti walii galtanii addaan baatan dhumarni isaati? Baqqalaa irraa hin eegan. Egaa akkuma Profeesar Isqeel jedhe biyya keenya keessatti jijjiiramni amma dhufe kana booda yerootti tasgabbiidhaan nageenya keenyas eeggannee misooma kanaan dura nu hafe booddeetti nu hambisee ture keessaa nusi qooda fudhannee ni jajjabaanne jenne keessatti waan hamaan nu mudatee jennaan keessumayyuu walgaarreeffannaan dhaabbilee Oromoo lama gidduu jiru xiqqoo daangaa isaarra darbee gara wal dhibdeetti cehee achi immoo gara meeshaa waliif fudhachuu wal rukutuu irra sababii gaheef kanaan dura waltajjiiwwan lamaan tokko geggeeffamanii turanii isarraati itti fufeeti gama waltajjiin kun kan qophaa'ee jechuudha. Yaaddoon kun yaaddoo hundumaa sababii ta'eef yaaddoo Oromoo hundumaa sababii ta'eef waltajjiiwwan kanaan dura geggeeffaman immoo bu'aan isaanii maal ture maaltu ta'ee isa jedhus uummatatti ibsuun barbaachisaa sababii ta'eef waltajjiin sun qophaa'e jechuudha. Waltajjii kana irratti egaa waliigalteewwan adda addaa irra geenye jirra. Tokkoffaa qeeqa yookaanis immoo komii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti qabanii fi ODP irratti uummanni dhiyeesse irraa kaaneetu yaada furmaataa kan ta'u kanaan duras kan kaa'amee ture tokko tokkotti daddabalamee
ammas yaadi furmaataa kun kan achumarraatii madde jechuudha. Komiin guddaan kan ture mootummaa dhumtiyyuu bakka Oromiyaa tokko tokko dhiisee keessaa baheera. Caasaan isaas dadhabeeti jira. Akka gaariittis hojjetaa hin jiru. Uummatas dhaqee dubbisaa hin jiru. Uummataa wajjiniin hariiroon inni qabayyuu addaatiin citee jira. Gateeti jira, dhiisee jira, dagatee jira naannoo bakka tokko tokko kan jedhudha. Kana sababii ta'eef amma kana deebisanii jirra. Nuti jirra. Mootummaan akka mootummaatti socho'aa jira. Caasaas ni qabna. Qajeelchas kennaa jirra. Bulchaas jirra jedhee uummata kana deebisee jajjabeessuu qaba. Reassure gochuu qaba. Jiraachuusaa mootummaan akka mootummaatti jiraachuusaa beeksisuu qaba. Uummanni illee mootummaan jiraachuusaa beekuu qaba. Akkamittiin beeka? Fakkeenyaatiif wanta mootummaa irraa barbaadu irraa argachuu qaba. Bulchiisa gaarii irraa barbaadu irraati argachuu qaba. Kana argachaa hin turre kan gidduutti. Fakkeenyaatiif dheengadda akka dhageenyetti akka agarretti dhaabbilee lamaan irraatiyyuu yaadi fudhatamee jira. Yaada isaanii keessatti dhaabbilee lamaan iyyuu wanni isaan jabeessanii kaasanii waliigaltee kana hin fudhannu kan jedhu miti. Waliigaltee kana fudhanneerra dhuguma waliigallee jirra. Nagaa buufna jennee jirra. Waan amma argame jijjiirama amma dhufe kan ammoo walumaan finne kan jedhu lamaan isaanii amantaa qabu waliin finne jedhaniiru. Kanaatiif gara fuulduraatti waliin tarkaanfachiifna isa jedhu waliigaltee isaaniiti. Kan ammoo karaa nagaatiin goona jechuun kunis immoo waliigaltee isaanii ture. Lamaan isaanii ammayyuu waliigaltee kanatti cichanii akka jiranidha kan wanni abdii namaa kennu kan nuti dhageenye. Gartuun lamaan iyyuu nuti waliigaltee kana diigneerra kana keessaa baaneerra nuuf hin taane ka jedhu hin dhageenye. Wanti gar tokkoon okkarri yoo jiraateyyuu nagaan yoo dhibeyyuu rakkoon adda addaa bakka adda addaatti yoo jiraateyyuu wanni abdii namaa kennu kan nuti dhageenye gartuun lamaanuu waliigaltee asmaraa sana hojiirra oolchinaa hojiirra oolchuus barbaannaa isa jedhu isaan irraa dhaga'uu keenyadha jechuudha. Kanaatiif akka waliigaltee keessaniitti waraanni adda bilisummaa Oromoo haala inni bifa inni ittiin waraana Oromootti makamee nageenya Oromoo tiksu irratti waliigalamuu isaati jechuudha. Kanaaf egaa waliigalteen kana ta'ee wanni guddaan jabinaan ka'e immoo hamma gaafa kun ta'utti amma gaafa kun raawwatutti gartuun lamaanuu waraana dhaabuu akka qaban lola dhaabuu akka qaban walitti bu'iinsaatti waan nama geessu hundumaarraa of qusachuu akka qabanidha kan irratti waliigalame jechuudha. Egaa kun ammas immoo eega waan sun raawwateen booda waliigaltee kanaan booda hamma hojiirra ooleerraa hin oollee isa jedhu gabaabaatti gara dhumaatti kaasuu ni dandeenya. Garuu waliigalteen kana fakkaata jechuuf hin jedhee Profeesar inni kuni rakkoo amma jiru rakkoo amma dhaabbilee siyaasaa lamaan gidduutti dhalate irratti maal gochuun akka jiru tartiibaan wanta lafa taa'edha. Waan amma babaqqalan dubbate. Wanni irratti walii galle wanni guddaani kun waan rakkoo amma jiru furmaatatti gochuuf maal barbaachisa han jedhu yoo ta'ee jiraatuyyuu amma waan yeroo ammaa kana keessatti dhaabbileen siyaasaa lamaan kun waan isaan godhan yeroo itti yaadatamnetti waan godhamee fi ammaan jalqabee uummanni Oromoo waan hiree isaa waan egeree isaa of harkatti fudhachuu qabaadha kan jenne. Of harkatti fudhatee akka aadaa isaatti akka duudhaalee siyaasaa Oromoo keessa jirutti rakkoo jiru isaatti furmaata itti kennata malee dhimma Oromoo irratti abbaa kan itti ta'u dhaabbilee siyaasaatu hin ta'in uummata Oromoo ta'utu qabaadha kan jenne. Ammaan jalqabee dhaabbileen siyaasaa dhaabbilee siyaasaati keessaati Oromootu filata. Sagalee isaatti kennuu danda'a. Waan isaan jedhan waan isaan dubbatan dhaggeeffateetiti keessaatiiti filataa jechuudha gara fuulduraatti. Lachuu jiraachuudhaaf mirgas qabu. Yaada isaanis uummatatti dhiyeeffachuudhaaf hin danda'u. Waan egeree Oromoo fakkaatu garuu siyaasa Oromoos haa ta'u, dinagdee Oromoos haa ta'u, fuuldura Oromoo jireenya Oromoos haa ta'u kanarratti kan murteessuu danda'u uummaticha ta'uutu irra jiraadha. Sababii kanaatiif waan irratti walii galle tokko waltajjiin marii uummata Oromoo dhaabbachuudha qaba. Achi keessatti Oromiyaa naannoo Oromiyaa keessaatiiti
godina adda addaa keessaati iddoo adda addaati Oromoon akka calaqqisutti keessaa kan filataman hayyootni, beektonni, dubartoonni, dargaggoonni, manguddoon, abbootiin gadaa, abbootiin qabeenyaa waan Oromiyaa fakkaatu, Oromoo fakkaatu hundumtuu calaqqisu achi keessatti wal gaha. Lafti marii kanas amma waan jedhame kanas dhaabbilee siyaasaa kana kadhachuudhaaf miti. Maaloo nuu godhaa jennee kadhachuudhaaf miti. Rabbii jedhaa kana nuu godhaa jedhanii kadhachuudhaaf miti Oromoo isaaniin. Maaliif kun ta'uu irra hin turre waliigaltee amma dubbatamu kana asmaraatti ja'a ta'u. Manguddoon biyya lixa Oromiyaa dhaqanii yeroo dheeraa fudhatanii manguddoo 21 qabxii 10 kan itti dhiyeessan kan jarralachuu irratti mallatteessan fudhannee irra kan jedhan utuu lafa jiru. Obbo Jawaariif Obbo Baqqalaan naannoo lixa Oromiyaa dhaqanii waliigaltee isaan fudhan isaanis mallatteessanii ga'umsa qabu kan jedhamu pirezidantii naannoo Oromiyaa hoogganaa yookiis hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo jeneraala waraana biyya kanaa hoogganu keessaa tokko lafa taa'anitti waan waliigaltee lafaatii qaban si'a sadii waan waliigalan hojiirra oolchine. Maaliif hojiirra oolchine jennee immoo gaafanne jarralachuu yoo teenye kana kan jettu wanti qabatamaan hin jiru. Abaloota akka inni godhe abaloota akka inni godhe jechuurraa kan hafe. Kanaaf raawwachiisuu irratti malee hanqinni waliigaltee hin qabu. Ammaa jalqabee garuu kan Oromoon irratti barbaadu kan manguddoonis jedhan seera isinitti tumne jedhan. Wanni kun seera isinitti tumne. Kana dhaxxanii raawwachuudha qabdu. Seera ergiitti tume akka aadaa Oromoo keessatti seerri sitti tume seera sana cabsiteetta sanaan lammata hawaasa Oromoo keessatti illee iddoon qabdu jechuudha. Akkas godhee uummanni Oromoo of harkatti fudhachuutu irra jira waa'ee egeree isaatii. Kan jedhudha kan nuyi haasofne. Obbo Baqqalaan jedhu akka jirutti ta'ee inni gara guddaan garuu wanni kun akka nutti hin deebine barbaanna. Akka lammata hin deebine waan akkasitti akka hin deebine waan barbaannuu fi Oromoo kan fakkaatu Oromiyaa kan calaqqisu saalaan haa ta'u, umriidhaan haa ta'u, profeshinii adda addaan haa ta'u keessatti qooda fudhatee dhimma egeree isaatii ofitti fudhachuutu irra jira. Wanni kun immoo gara fuulduraatti iyyuu waan kan biraatti guddachuudhaaf hin danda'a. Kana dhagaa kan irratti haasofne maaliif jarri lachuu ergi hamma kana walii galanii raawwachuudha mini rakkoonsa raawwachuutti gaa qaama giddu galeessa gidduu isaanii kan jiru yoo rakkoo qabu ta'an rakkoo isaaniitti dhiyeeffatanii rakkoo kanatu nu qabatee furmaati nuuf kennu lafa isaaniitti jedhan malee harka isaaniitti dhiisame hagayya tokko kan walii galan manguddoon kan isaanumti ergatan kan irratti mallatteensan kana hundumaa riigoodhanii booda ammas waliigalta nu biras ta'anii bakka bu'oota isaanii lafa jiranitti iddoo sanas ta'anii waltajjii nama gara 1,000 ta'utu dhufe achi keessa ta'aniiti raawwatanii rakkoo hin qabnutu jedhanii rakkoo xixinnoo waan himatan irraa kan hafe rakkoo hamma kana gahu ummata qaanessu keessa waan ga'eef lammata akka nutti hin deebinetti waltajjii ummata Oromoo bakka bu'u fakkaatu achirratti gaafachuun nurra jira. As keessaas qaamee ba'e immoo rakkoon isaan gidduutti yoo dhalate hojiitti raawwachuu irratti jechuudha. Yoo jiraate ilaalee furmaatatti kennaa akka deemu malee harka isaaniitti yoo dhiifne furmaati kun hammam yoo walii galan yoo hojiirra oolchanii sababii kanaaf duukaa bu'uutu nurra jira hordofuutu nurra jira kan jedhu kanarratti immoo walii galle. Amma jarri lamaan bakka manguddoon jiruttiis waan kana hojiirra oolchinaa jedhanii waliigallee jaaniiti kaddaan bahanii wal dhungataniiti. Garuu hojiirra oolchuu isaanii uummanni wabii qaba. Maali wabiin uummataa? Hamma waan nama jedhe kun dhaabbatee uummanni Oromoo humna isaa akka uummataatti lafa humna isaa itti agarsiisu waltajjii qabaatutti wabii qabaachuudhaaf hin danda'u. Maaliif yoo jette waan manguddoon illee gaafa sassaaban tokko kan isaan keessaatti dubbatanii olola walirratti hin oofina. Quba walitti hin qabina. Isin lachuu kan Oromooti. Oromoo keessa dhaaba gurguddaadha. Waan seena qabeessa warra hojjettanidha garlachuuttu. Kanarratti walii galtaniittu. Olola walirratti hin oofinaa jenne. Walitti himne ta'ee hin beeku. Walitti dubbatan ta'ee hin beeku. Isuma dubbannee warri amma dabballooti kun dhaabuu qabu wanda jedhame ammas deebi'anii itti ka'an kaleessas. Itti ka'an quba walitti qabu. Wanta dhugaa hin qabaanneedha kan kaleessa dubbatamaa ture. Dheengaddas kan dubbatamaa ture. Mootummaan naannoo Oromiyaa keessaa sadarkaa aanaatti kan inni kufuu jalqabe, magaalaatti kan inni kufuu jalqabe
kaleessa miti. Erga adda bilisummaa Oromoo dhufee miti. Durumaanuu dadhabeeti ture. Kan inni caccaboo dadhabe lixa Wallaggaa duwwaa miti iddoo kan biraadhas rakkoodha hin qaba. Sababii kanaatii fi hojii mootummaan hojjechuun irra jiru iddoo hojjechuu qubatti qabu. Keessumaatii mootummaan biyya bulchuun irra jiraatu abaluutu akkas na rakkise. Abaluutu akka na rakkise jedhee himachuun barbaachisaa hin turre. Garuu itti deebi'an. Sababii kanaafuu wabii kan inni qabaachuu danda'u uummanni Oromoo. Wabii qabaachuudhaaf kan inni danda'u ofii isaa sagalee isaa lafatti dhageessisu. Isaan duwwaa dhaggeeffachuutu hin ta'in akka ummataatti sagalee isaa lafatti dhageessisu waltajjii sana yoo qabaateti wabii qabaata. Amma ammaatti garuu harka isaaniitti rakkataa jirra miti. Oromoo keessaatiiti eessaayyuu haa gaafannu hokkarri kun akka hojii kan Oromoon ka'uutu irra jira kan jedhu jira ture. Kun waan yaadame ture, waan eegame ture, waan dhaaba gurguddaa irraati eegame ture waan akkasii uumuun warra biyya bulchanii fi warra biyya bulchuu danda'an miti warri kan irratti wal dhabaa danda'an. Har'a kan biyya bulchaa jiran jiru. Adda bilisummaa Oromoos gaaf tokko biyya bulcha jedheeti kan irratti hojjetaa jiru. Warra akkasiirraa akkasitti eegamuun waan hin turree fi dhimmi uummataa dhimma siyaasaa duwwaa ta'uun irra hin jiru. Wabii kan qabaachuu danda'u lafa sagalee isaatti dhageessifatu waltajjii tokko yoo qabaateedha jedheetanii yaadan gama kooti. Maal wanti dabala? Wabiin ammas uummata qofadha. Dhaabbileen kun wanni isaan beekuu qaban wanni isaan yoomillee dagachuu hin qabne tokko ni jira. Wanna amma argame kana dhaaba tokko miti. Dhaaba miti kan uummata kanaatiif qabate. Uummati kun harka isaa duwwaa waraana amma funyaaniitti hidhate dura dhaabbatee ilmaan isaatiin wareegama ilmaan isaatiin kan inni fidedha. Dhiiga isaa dhangalaasee kan inni fidatedha. Lafee isaa caccabsee kan inni fidatedha. Eenyuunis abdatee otoo hin taane eenyus isaatiif lolee otoo hin taane uummati kun ofii isaatii lolateeti kan inni fide. Kun beekamuudhuma qaba. Kanaaf waan kana gatii qaaliidhaan waan fidate kanammoo eenyuufillee dabarsee kennuu hin danda'u. Eenyuufillee dabarsees kennuu hin qabu. Kan eenyullee fideef sababii hin taaneef jechuudha. Kanaatiif akkuma amma dubbatame wabiin ammas uummata kanaatiif humna isaatti amanuudha, tokkummaa isaatti amanuudha. Akkuma kanaan dura hafuura qabsootiin injifannoo akkuma argate ammallee dhaabbilee kanaan isinis obsaayi. Nageenya ani qabsaa'ee asiin gaadhe kana bakka amma nagaan argachuun narra jirutti nagaana dhorkuu hin qabdanii jechuu danda'utu irra jiraata. Kana gochuun immoo kan inni danda'u waltajjiin qaamolee Oromoo hundumaa hammate tokko yeroo inni dhaabbatee gidduu isaanii goree ati kana sirrii miti atis dhaabbadhu waliigaltee keessan akka waliigaltee keessanitti hojiirra oolfadhaa jechuu yoo danda'edha jechuudha. Kanaatiif anatu uummata kanaaf anatu fidee kan jedhu ammallee ilaalchi dogoggora dhaaba kam hundumaarraa yoo ka'uutu barbaachisaadha natti fakkaatan. Dhaabni haala amma jiru kana fidee asiin ga'ee uummata kanatti bilisummaa kan gonfachiise kan itti uwwise hin jiru. Uummanni ofii isaatiin dadhabbii isaatiin dhiiga isaatiin lafee isaatiin wareegama mataa isaatiin kan argatedha jechuudha. Kana sababii ta'eef wabiin ammallee uummatumadha. Yoo fedhan gara fedha uummataatti deebi'uun barbaachisaadha. Uummanni maal barbaada? Fedhi uummataa har'a nageenya barbaada. Bara baay'eetiif dararameera. Bara baay'eetiif saamameera. Bara baay'eetiif hacuucameera. Gatii qaaliitti kaffaleera. Nagaa dhabeera. Itti iyyoomeera. Amma kana keessaa bahuuti kan inni barbaadu. Yeroo inni kana barbaadutti immoo bakka kaleessaa sanatti kan isa harkisuu barbaadan yoo jiraate uummanni ormayyuu lolee ofirraa kaasee jira kaleessa. Har'a immoo ilmaan isaati nagaadhaan itti haasa'e kana akkas hin godhina nu hin jeeqina amma nuti hojiirra jirra amma nuti yeroo itti nuti nagaa barbaannudha jedhee itti himuun barbaachisaadha. Akka kana itti himuuf immoo waltajjiin isaan gidduutti dhaabbatu tokko barbaachisaadha kan jedhameef sababii kanaatiif jechuudha. Kanaatiif fedha uummataa beekuun barbaachisaadha. Dogoggorarraa deebi'uun barbaachisaadha. Waan uummanni barbaadu kanatti gara daandii sanaatti deebi'uun barbaachisaa nutti fakkaata.
Waliigalteen isaan hojiirra oolchuu dadhaban kun maalimi wanti manguddoonni isaan mallatteessan kun maal faaf keessaa qabu? Wanni inni of keessaa qabu isaanis mallatteessanii yookaan bifa billeettaa yookaan sanada wayiitiin kan uummataaf dhiyaate hin jiru. Uummanni yoo yeroo isaan waliigaltee kana yookaan immoo yeroo isaan wal dhibdee kana bifa tokkoon calaqqisiisuu gaafa isaan jalqabaniiti jalqabee maalumadha waliigalteen keessan jedhee gaafachaa tureera. Ibsaa hin turre garuu waan inni uummanni beeku immoo jira. Waan uummanni beeku lamaanuu nagayaan waan kana waliin finne uummata keenyatu fide kanaatiif jabeessine gara fuulduraatti tokkummaa keenya cimsanne hariiroo uummata keenya gidduu jiru jabeessine ce'umsa kana gara fuulduraatti itti fufnaa kan jedhudha. Wal rukunnaan wal lollaan kana keessa hin jiru yoo xiqqaate. Kanaatiif qawween asii dhukaafamu achii dhukaafamu kuni waliigaltee cabsuudha. Eenyuun isaa dhukaafamu waliigaltee cabseera kun. Waraannis bifa olaantummaa seeraa kabachiisuutiin maqaa olaantummaa seeraa kabachiisuutiin waraana humnaa ol fe'anii ittiin uummata wareersuunis ittiin uummata sodaachisuunis ittiin hamilee uummata cabsuuf yaaluunis ittiin dhaaba tokko sodaachisuu yaaluunis sirrii miti. Gar tokkoon immoo waraanni daangaa kabachiisuuf isa ta'u maaliifis nagaa kabachiisuuf isa ta'u wayita deemu dhokatanii taa'anii itti dhukaasuunis sirrii miti. Kanaatiif karaa lamaanuu waraana dhaabuun barbaachisaadha. Lola dhaabuun barbaachisaadha. Rasaasa dhukaasuu yookaanis immoo iyya rasaasa dhagahuu yeroo itti barbaadu miti uummati kun. Waggaa baay'eef kana keessa darbee dhufeera. Jeequmsa kana waggaa baay'eedhaaf dandamatee dhufeera. Amma immoo ka dur ormi jeequ caalaa ilmaan isaatiin jeeqamuu hin barbaadu. Kanaatiif nurraa gadi taa'a, nurraa obsa, gara nagaatti deebi'a. Yeroon kun yeroo lolaa miti, yeroon kun yeroo itti wal qoodan miti, yeroon kun yeroo itti wal jeeqan miti, nagaa wal dhowwatan miti, yeroo itti tokko taanuudha yeroon itti jedhan amma nutti fakkaata. Kanaatiif uummanni bakka jiru hundumaatti sagalee isaa kana dhageessisuu qaba. Waltajjii waamamu hundumaatti iyyuu jala sararee itti himuu qaba kana. Nageenya barbaanna amma nuti. Inni baratu barnoota isaatti fufuu barbaada, inni hojjetus hojii isaatti fufuu barbaada. Kanaatiif kan kana gidduutti jeequmsa itti kaasu hoo jiraate farra qabsoo keenyaati jedhi jala dhaabbachuun itti himuun jala muree itti himuun barbaachisaa ta'ee nutti mul'ata. Kanarratti wanti dabalatu maaltu jira? Waliigaltee sadii jira. Si'a meeqa keessa uummataaf ifaa akka ta'utti mee itti waa dubbannu waan waliigaltee sana. Waliin galteen jalqabaa hin mallatteeffamne malee wanti keessa jiru qabxiinsa ifaadha. Waliigaltee bareedaadha. Kan manguddoota jechuudha. Waliigaltee jarma lamaan gidduutti asmaraatti godhame inni jalqabaa. Inni jalqabaa kan jedhu qabxiidhaan yoo lafa keenya keessisaa waan isaan irratti waliigalan waliin qabsoofne isin keessaa qabsooftan nummoo alaa qabsoofne sababii kanaatiifi waliin qabsoofnedha. Injifannoo argames garlachuuyyuu waan gumaachatti godhe qaba. Waliin injifanne jedhan jechuudha. Kanaan dura isin gam tokko taatanii nu gam tokko taanee ABO'n ala ta'ee mootummaan naannoo Oromiyaa immoo Ihaadeg keessa ta'ee waan tureefi walitti dhukaasaa ture wal lolaa turani. Amma garuu injifannoo waan argannee mootummaa sirna abbaa irree sana ofirraa waliin darbanneef diinummaan nu gidduu hin jiru. Obbolaadha nuyi. Sababii kanaatiifi waliin hojjenna. Egeree Oromoo irratti waliin hojjennaa jedhan. Egaa isa booda immoo tarkaanfii isaan fudhatan tokkoon kan lafa kaa'ame waraanni mooraatti gala in leenjifama. Waraanni bilisummaa Oromoo in leenjifama. Leenjifameetiti poolisii Oromiyaatti makama yookis kora bittinneessaatti makama yookis akka humna addaatti ijaaramee leenjifamee seera biyyaa baree seeraan hammatamee mootummaa Oromiyaatti dabalamee hammatamee hojii itti fufaadha. Achii jalqaban. Kanaafin bareedaadha jedhe. Egaa gidduutti hin beeknaa okkarri ka'ee hin hiikkattu kan jedhu irratti waan waliigaltee geessan turre. Manguddootis kan dhaqanii kan isaan jedhan waliigalteen isin asmaraatti gootan akkuma jirutti ta'ee jedha. Kan isaanis jedhanii waraanni mooraatti hagalu. Galuudhaaf garuu mootummaan korri tokko haa dhaabbatu, korri sun dhaabbatee hojiitti akka raawwachiisuuf garlachuu keessaa kan ba'u korri tokko haa dhaabbatu. Mootummaanis immoo
kora kana wajjin hojjechuudhaan iddoo itti leenjifaman kana iddoo akkasiiti jedhee qopheessee itti hawaamu. Sadaffaan humna addaa ta'e jedhani kan manguddoo humna addaa ta'e leenjifamee waraanni bilisummaa Oromoo achitti hagalu kan jedhu qabxiisa tokko. Waliigalteen keessan akka jirutti ta'e kan keenya kanadha jedhanii isa booda immoo waan baay'ee dubbatan. Qabxii 10 qaba kan isaanii. Qabxiin kun waa inni dubbatu silaafu waa'ee waraanni hiikkachuu duwwaa utuu hin ta'in akkamittiin akka isaan wal gargaaran dubbata. Fakkeenyaaf addi bilisummaa Oromoo reefuu dhufe biyya keessatti gale. Sababii kanaatiif waajjira hin qabu, kompiitara hin qabu, konkolaataa hin qabu, haaloo hin qabu, mootummaan naannoo Oromiyaa akka gargaaru. Kana irratti akka gargaaru jedha. Mootummaan naannoo Oromiyaas iddoo adda addaatti lafti bulchiisi hojjetaa hin jirretti addi bilisummaa Oromoos akka danda'utti mootummaa kana kabajee gargaarsa balbalaalutti haa gargaaru jedha. Sooshaal miidiyaatti baatanii walirratti hin bayinaa jedheeti jara gidduu hariiroo isaanii kan balleessu akka hin jiraannetti qabxii 10 lafa kaa'eef. San booda immoo kan Baqqalaadhaaf Jawaares immoo furmaata jedhanii waan isaan lafa kaa'an jira kanuma mirkaneesse. Kanarratti waliigalteen tokkollee wal dhibdeen kana gidduu hin jiru. Kana dhagaa waliigalteen isaanii maalidha waan ati jettee waliigalteen isaanii waliin qabsoofne, waliin injifanne, waliin immoo egeree Oromoo ijaarraa jedhanii walii galan. Tarkaanfiin 1, 2, 3 jedhamee fudhatamus jira. Nus dheengadda kan jenne jalqaba tarkaanfiidha. Waliigaltan kana hojiirra oolchuudhaaf tarkaanfii maaltu fudhatamuutu irra jira kan jedhu irraati isa jalqabaa abdii ummataati kennuu waan jedhe sana irratti kan tokko haasofne waraanni kan mootummaas haa ta'u kan adda bilisummaa Oromoos sochii dhaabuutu irra jira. Utuu waraanni socho'aa jiru, utuu waraanni sitti deemaa jiru hojiirra waan tokko yoo oolchuudhaaf hin dandeessu. Sochiin waraanaa dhaabbachuutu qaba. Isatu jalqaba. Mootummaan naannoo Oromiyaa itti deebi'uudha qaba. Hojiitti deebi'uudha qaba kan jedhu. Waan akkasiiti kan dubbanne 1, 2, 3 jennee lafa keenya irra ammas hundumti isaayyuu wal fakkaata. Amma jara kana humnaan qabdee wajjin teessistee hojiirra oolchite malee yeroo dheeraa irratti balleessaniiru lafan taaneenis nu ga'aniiru. Waliigalteen isaanii kanadha jechuudha. Waliigalteen kan isaanii kanadha, kan manguddoo kanadha, kan Baqqalaadhaaf kan Jawaar sanadha. Amma immoo nus waltajjii waamne sanarratti kanuma mirkaneessine. Hayyoota, beektota, yuunivarsiitii keessa warra barsiisan, warra abbaa qabeenyaa, warra beektota, dubartoota, dhiira, dargaggoota sassaabneetitti ittuma kanumatu mirkanaa'e. Waan uummanni Oromoo gaafataa jiru gaaffinni gurguddaanis kan ammarraan deebiin kan irratti qabsoon meeqa godhame innis beekamaadha. Amma har'a immoo waan Oromoon barbaadu ifaadha. Baqqala nama dubbateera. Nagaa barbaada Oromoon. Nagaa barbaada. Lola dhaabbilee siyaasaa hin barbaadu. Nagaa sana kan buusuu danda'u jarlachuuti. Yoo isaan immoo hin godhan ta'e uummanni Oromoo amma sochiirra jira. Godina adda addaatiitii kaleessa Ambootti wal gaheera. In mari'anne warra Ambooti wajjin garuu sagaleen tokkittiidha. Sagaleen tokkittiidha. Baga isin nuun fidin. Baga isin injifatannoo kana nuun fidin jedheeti kan inni itti hime. Uummatatu fidate. Ammas waan uummanni barbaadu hinuma godhama. Kan bakkeettafu gaafa awwaarri isaa gadi bu'e kan bakkeettafu uummata Oromoo miti. Kan bakkeettafu warra uummata Oromoo dhagahuu dide. Amma uummanni Oromoo nagaa barbaada, nagaa naa kennaa jedhee lafa hundaati socho'aadha jira. Jalqaba kana dhaggeeffachuu danda'utu irra jira. Yoo baddee badde dubbiin uummata Oromoo miti qabsoon Oromoo gara booddeetti hin deebi'u. Yoo baddee kan baddu kan uummata Oromoo dhagahuu dide dhimma fedhii mataa isaanii duwwaa waa'ee aangoo, waa'ee siyaasaa irratti duwwaa warra hojjechuu barbaadedha. Kun dhaabbatuudha qaba. Ammaa jalqabe. Uummanni Oromoo socho'aadha jira. Magaalaa adda addaati. Manguddoon as yaa'aa jiru. Naannoo Oromiyaati kan waamaman as turan har'a. Kaleessa as turan as galanii ammas hin dhufu. Uummanni Oromoo hiree isaa of harkatti fudhachuu jalqabeera. Sababii kanaatii fi tasgabbii qabaachuutu irra jira jechuudha warri paartiilee kunillee. Ammaan waliigalteen kun hojiirra ooluu dhabuu isaatiin ammas walitti bu'iinsatu jira. Namni illee du'aa jira. Furmaanni maali? Maaltu furmaata ta'an kana? Jalqaba akkuma amma deddeebine keessa dubbanne furmaata ta'uun kan beekamu
dhaabbileen siyaasaa dhimma uummata Oromoo irratti abbaa ta'uudhaaf hin danda'an. Kana baruu qabaatutu irra jira. Mootummaa irra kan jiru, mootummaa irra gatii jiruuf humni mootummaa hundumtuu kan isaanii akka hin taane baruu danda'utu irra jira. Warri mootummaa irra hin jirres paartileen siyaasaa mootummaa irra kan jirre isaanis taanaan bor mootummaatti darbanii biyya bulchuudhaaf warra qophaa'an ta'uutu irra jira malee waan xixinnoo irratti hokkara uumuudhaanii uummanni Oromoo waan irratti waggaa meeqa qabsaa'e dukkanatti deebisuun itti gaafatama isaanii akka hin taane kana baruutu irra jira. Qaama gurguddatan namoota yaada gaarii qaban biyya bulchuudhaaf warra danda'an ta'anii mul'achuu jalqabuutu irra jira. Waan amma isaan godhanii amantaa irraa akka nu dhabnu gochaa jira akka ummataatti. Mootummaarraas gaaf tokko immoo mootummaatti deemna warra jedhan irraati kanadha kan barbaachisu. Egaa akkam maaltu ta'utu irra jira jenne amma dubbadhee amma sochiin dhaabbachuutu irra jira, hoggansi mootummaa deebi'uutu irra jira, hoggansi dhaabbilee mootummaa kan amma irra jiran uummata irraa baqachuu hin danda'an. Uummatatti deebi'uu qabu. Uummata dhaquudhaaf hin dandeenyu lubbuu keenyaaf sodaanna waan jedhan sun dhaabbachuudha qaba. Waraana yoo ta'e illee lafa waraanaa dhaquun barbaachisaadha. Tokko lama jennee kan lafa keenya kanadha. Bulchiisi ijaaramutu irra jira. Tajaajilli uummataati kennamutu irra jira. Kanarratti immoo mootummaa duwwaatu hin ta'in paartileen adda addaas adda bilisummaa Oromoo dabalatee gargaaruutu irra jira. Filannoon hin ta'a. Gaafa filannoon ta'e mootummaa geeddaruudhaaf hin deemna. Isa kan irratti hojjechuun nu barbaachisu. Mootummaa uummataaf ta'u hiree isaa uummanni murteeffachuudhaaf akka hin dandeenye gufuu kaa'uun yeroo wanta seena qabeessa hojjechuun irraa eegamu waan xixinnoodhaan gufuu uummata dura kaa'uun barbaachisaa miti. Waan hin barbaachisnetti itti fufuun irra hin jiru. Katabneerra wanta kana akkuma silasiin jedhe waliigaltee si'a sadiitu jira. Ammas arfaffaatti daballe nusi amboodhaas himame sagaleen uummataa sagaleen isaa tokkittiidhumadha. Waliigala. Isa waliigaltan hojiirra oolchaa. Sababiin barbaachisu. Tokkittii sababiin barbaachisu. Abaluu kana godhee sana dhaabanii hojiirra oolchuu. Kana kan barbaachisu. Egaa waan guddaan uummanni maal barbaadaa isa jedhu dhaabbileen siyaasaa beekuu qabu. Uummanni waan hundumaa dursa nagaa barbaada. Nagaa barbaada. Namni dhukaasanii asiinis achiinis jedhanii bilisa baasan hin jiru har'a. Uummanni ofiisaatiin qabsaa'ee lolatee diina ofirraa kaasuu danda'ee jira. Guutummaatti ofiisaatii aangoo isaa qabatee of bulchuudhaaf immoo yeroo isaa eeggachaa jira. Filannootti dhiyaatee dhaaba siyaasaa isaa ta'u, ajandaa gaarii isaa ta'u, kan gara fuulduraatti isa tarkaanfachiisu, misooma kan isaa fidu, nageenya isaa kan isaa eegsisu filachuudhaaf gara fuulduraatti qophaa'aa jira. Hamma gaafa sanaatti garuu eenyullee asiinis itti dhukaasee akka isa birrachiisu, hojii isaarraa akka isa taaggolchu, barnoota isaarraa waan inni gara booddeetti isa deebisu hin barbaadu yeroo ammaa kana. Dhaabbileen siyaasaa kana beekuu qabu. Kanaaf tarkaanfiin inni jalqabaa dhukaasa dhaabuudhaaf gara lamaaniin jechuudha. Mootummaanis dhaabuu qaba. Qaamni biraanis dhaabuu qaba. Uummanni immoo ilaalaa jira eenyu akka dhukaasu. Argaa jira. Har'a olola isaa asii abaluutu natti dhukaase abaluutu natti dhukaase jedhanii miti. Uummanni beeka eenyu akka dura dhukaasu. Sababii beekuuf dubbachaa jira. Bor immoo fuulduratti bahee dubbachuudhaaf jira. Uummanni keenya ammallee kana hordofuu qaba. Eenyu akka dhukaasu, eenyu akka eenyutti dura dhukaasu kana beekuu qaba. Hordofuus qaba. Nageenya isaas eeggachuu qaba. Eenyuun illee amanuu hin qabu. Kanaafi tarkaanfii inni jalqabaa wanti ta'uu qabu inni asiinis dhuka'u inni achiinis dhuka'u dhaabbachuu qaba. Uummata kanarraa uummata jeequurraa dhaabbachuu qabaasa jedhudha. Kanaatiif dhaabbileen siyaasaa immoo ilaalcha kaleessaa keessaa bahuun dirqamadha. Kaleessa diina waloo qabna turre, diina tokko qabna turre, diina sana lollee ofirraa kaafannee jira. Achi keessaa bahuu qabna. Achi keessaa baanee ija gaariitiin wal ilaaluu baruu qabna. Seenaa kaleessaa sana harkifnee fiduu miti. Ija nagaatiin waan haarawaa dhufe kana ilaalcha haarawaatiin simachuun nurraatii eegamaa jechuudha.
qajeelinaan ilaaluu qabna. Ofii keenyallee ilaalcha keenyallee jijjiirrachuu qabna. Kaleessa namni diina nuu ture jiraachuu danda'a. Qaamni nu miidhe jiraachuu danda'a. Kana keessaa ba'uu qabna amma gara fuulduraatti tarkaanfachuudha kan nurraatii eegamu jechuudha. Kanaatiif har'a humna haaraatiin, hamlee haaraatiin, akkasumas immoo abdii haaraatiin gara fuulduraatti tarkaanfachuudha kan nurraatii eegamu. Uummati keenyas kanadha kan inni eegaa jiru malee ammaan booda deebi'ee rakkoo kaleessaa san keessa seenuu hin barbaadu. Kanaaf dhaabbileen siyaasaa kana beekuu qabu. Inni jalqabaa lola dhaabuu qabu, okkara dhaabuu qabu, jibba dhaabuu qabu, olola walirratti oofuu dhaabuu qabu. Fedha uummataa kana beekuu qabu. Kana beekanii gara nageenyaatti deebi'uu akka waliigaltee isaaniitti gara waliigaltee isaaniitti isaan geessu hundumaa hojiirra oolchuu jalqabuu qabu. Kana ta'uu baannaan uummanni eenyu maal akka hojjechaa jiru ni hordofa. Borillee tokkoon saaxilee akkuma kaleessa diina lolee ofirraa kaase yeroo itti fudhatti ta'a malee uummanni kun har'as ofirraa lolee hin kaasa eenyuun illee yoo ta'e. Kanaatiif sadarkaa kanarras gahuun nu barbaachisu. Garaagarummaan jiru xiqqoodha. Waliigalteen jira. Waliigalteen haaraan hin barbaachisu. Araarris hin barbaachisu. Jaarsummanis kana gidduu hin barbaachisu. Waan sana akka isaan hojiirra oolchan jajjabeessuudha, gargaaruudha, haala mijeessuufidha. Gara lamaaniinuu isa tokko bira goranii, isa tokko abaaruudhaan, isa tokko deeggaranii, isa tokko immoo balaaleffachuudhaan waldhibdeen gidduu isaanii jiru akka inni deebi'ee oo'u, akka inni babal'atu namoonni godhan kanarraati of eeggachuudha. Oromoon Oromoodha. Dhaabbileen kun lamaanuu kan keenyadha. Kaleessa waan har'a arganneef qooda keessaa qabu. Garuu abbummaadhaan isaan miti kan fide. Kana beekuu qabu. Kan fidate uummatadha. Garuu qooda keessaatii qabu. Akka qooda isaaniitti gara fuulduraatti uummatatti dhiyaatanii sagalee uummataatiin yoo nu bulchus ta'e yoo nu bulchanis ta'e uummatatu murteeffataa jechuudha. Hamma gaafa sanaatti garuu isaanis ija nagaa wal ilaaluu qabu. Uummannillee bifa kanaatiin akka dhaabbilee Oromootti akka nama ilmaan lama dhalee akka sanaatti ilaaluun barbaachisaadha. Isaanillee akka obboleewwaniitti wal ilaaluun barbaachisaadha. Akka saba tokkootti akka ilmaan tokkootti obbolaa tokkootti wal ilaaluun barbaachisaadha. Yoo loluun nu barbaachise nuyi ormadha kan nuti lolle malee walii keenya miti. Kanarratti kana beekuun isaan barbaachisa jedheetanii yaaddan. Garee lamaan kana duuba diinni biraa jiraachuu danda'a jechuu dandeenya. Diina biraa kana walitti isaan kaasuutu jira jechuu dandeenya. Ilaa warri kaleessa nurra turan dinagdeedhaan nu saamaa turan siyaasaan olaantummaa isaanii nurratti mirkaneeffatanii nurratti nu bitaa turan isaan har'allee akka nuti wal lollu ni barbaadu. Kun beekamaadha. Garuu dhaaba kanatu yookaanis immoo ebeluun akkana godha kan jedhu anaan kan natti mul'atu hin jiru. Garuu wanni jiru wal lola keenya waldhibdeen gidduu keenya jirtu akkasiin babal'atuuf akka nuti waliin amanneef akka nuti tokko hin taaneef tokko yoo taane immoo ormaaf akka nuti hin kufne ormaaf akka nuti hin jilbeenfanne waan beekaniif tokkummaan keenya akka laaffatuuf hundumtiyyuu qooda qaba. Hundumtiyyuu hin gargaara. Yaadaan hin gargaara. Karaa sooshaal miidiyaan gargaara. Karaa miidiyaalee adda addaan gargaara. Gorsa adda addaatiin hin gargaara. Karaa hin beekamneen maallaqaan illee gargaaruu ni danda'a. Kanaatiif kan tokkummaan keenya hin feene hedduutu jira. Bilisoomuu keenya kan hin feene hedduutu jira. Sadarkaan nuyi har'a irra geenye kana akka kanaan akka nuti itti hin fufne ka barbaadu hedduutu jira. Isaan kun hundumtu booda jiraachuu ni danda'u. Profeesar kanarratti maal jetta? Waan ani jedhu jiraachuu mala. Mootummaa keessa yookaan harka qabu jiraachuu mala hin beeku ani garuus hin fakkaata garuu. Maaliif hin fakkaata? Warra irra hin jirretu wal lolaa jira. Kana diinati yoo sirratti hojjete malee kan kee kan ta'e dhaabi gurguddaan akkasii kan kee kan ta'e qabsoo gurguddaa geessisanii addanaan iyyuu kan dhugaan achi keessaa gumaata qaba jennee kan yaadaa turre abdii guddaa kan irraa qabnutu ummata Oromoo kana qaanessaa gaddisiisaa jira. Kun diinatu irratti hojjeta malee kun Oromoon nama irratti hojjetu waan jettee yaadduu fi waan akkasii waan nama yaachisuu fi tarii diina keessa jira jettee yaaduu
yaaduudhaaf si geessa. Garuu waan qabatamaa waan hin beeku hin qabu. Harki diinaa keessa jiraates harka diinaa keessaatii bahuudhaaf namoota danda'an dhaaba danda'uudha muuxannoo gahu qabu. Garuu jijjiirama deemaa jiru kanaaf yookiis sirna siyaasaa lafa gahuu barbaannu kana balleessuudhaaf kan hin hojjenne kan halkanii guyyaa hojjetaa jiran horii facaasuudhaan hojjetaa kan jiran inuma jiru hammam akka isaan keessaatii harka qaban hin beeku. Akkas namatti fakkaatu wanti ga'e garuu amma garuu wanti isaan jarralachuu baran irra jiran gartuun lakkuu baran irra jiru tokkodha. Addi bilisummaa Oromoo akka 91tti yaaduu dhiisuu qaba. Yoo akkas goone mooraatti gallee mooraa keessa yoo linnee waanuma 91tti nutti deebi'a kan jedhan inni isa dhiisuu irra 91 miti har'a Oromoo protest kan jedhu Oromoon mootummaa bara fonqolchee galagalche keessa jirra. Bara haaraa keessa jirra. Humna haaraa keessa jirra. Bara qeerrooti kan jirru. Utuu kun jiru utuu kana beennu humna addunyaa ajaa'ibsiise Oromoon utuu qabu ummaticha utuu inni qabaatee jiruutiti akkuma waa tokko hin taanetti akka 91tti yaada waan 91 ta'e sun irratti ta'uudha mala jecha herrega siyaasaa dogongora godhanii socho'uun barbaachisu. Isaanillee haara'uudha qabu. Isaanillee waan biyya keessaa baruu qabu. Haaromsi dhaabuma sana keessattuu hin barbaachisa. Waan ammayyaa kana waan yeroo ammaa kana qabsoo yeroo ammaa kana kan beeku achii ol ba'uutu barbaachisaadha gara isaaniitiin. Hunda caala garuu warri waraana keessa jiranis jaalmaroos haa ta'u warri waraana keessa jiran addi bilisummaa Oromoo hangafa siyaasa Oromoo keessaa kan ta'e dhaabni hangafa ta'e kun inni kaan hundumtuu irraatii dhalate sun ummata Oromootti yaada ofiisaatii dhiyeeffate Oromoodhaaf kanatu wayya kanatu baasa egeree Oromootiif kanatu tola kan jedhu ummata Oromootti dhiyeessee ittiin filatamee mootummaa fudhachuu bara danda'u keessa daggala keessa maal hojjeta? Maal hojjeta bosona keessa? Magaala keessa deemee waajjira bananii dhaaba gurmeessanii filannoodhaaf yeroo itti qophaa'an keessatti humni Oromoo booddee isaanii gaafa jiru sana keessatti maal hojjeta bosona keessa? Eenyuun baqatee bosona keessa taa'a? Eenyumadha kan inni boqotu? Ummata isaa keessatti galee taa'uudhaaf hin danda'a kara seera qabeessaan. Wanni fooyya'uun jiraate fooyya'uu hin danda'a. Garri mootummaas haasaa amma jalqaban tokko immoo qabu olaantummaa seeraa kan jedhan kana. Olaantummaa seeraa kabachiisuudhaa fi humna waraanaa fudhadhee magaalota Oromoo keessa aanaa Oromoo keessa deddeemetanii humna waraanaatiin olaantummaa seeraa eegsisa kan jedhu kunis dogongora. Humna waraanaatiin seeran eegsisu barilaa gaafa waraanni jiru seerriyyuu suspended ta'a. Seerriyyuu akkan hojjenne ta'a maaliif yeroo hatattamaa ta'a. Dhimmi kun dhimma siyaasaati. Wal dhibdeen kun dhimma siyaasaati. Waraanni kana keessa lixuun hin barbaachisuyyuu. Hin barbaachisuyyuu. Waraanni Itoophiyaa waraanni ittisa biyyaaf uummata ittisa malee meeshaa siyaasa ta'uun irra hin jiru. Kana eeggachuudha barbaachisa. Lammata karaa waraanaa furmaatiin hin jiru. Kana beekuu qabna. Kana baruu qabna. Waraanni hin fidu. Dhiiga dhangalaastee olaantummaa seeraa eeguun hin jiru. Propagaandaatu immoo jira. Gatuma maayikiroofoonii qabduuf of fuulduratti gatii waamuudhaaf dandeessu waan garaa kee waanuma sitti dhufe haasa'uudhaaf hin dandeessu. Of eeggachuudha barbaachisa. Kanallee dhaabuu qabaachuutu irra jiru dabballoonni mootummaa ammallee kan gadi ba'anii dubbataa jiran quba qabuu sana maayikiroofooniin isa harkaan jiraateetiif dubbachuun barbaachisaa miti. Kana jedhee dhumarratti kan jechuu barbaachisu uummanni Oromoo garuu harka isaatti fudhachuudhaaf egeree isaa harkatti fudhachuudhaaf qophaa'uudha barbaachisa. Sochiidha barbaachisa. Haaromsi hin barbaachisa. Ilaalchi haaraan gara lachuutti hin barbaachisa. Wabiin garuu uummata Oromoo ta'uutu irra qaba. Amma uummanni Oromoo isaanirraa eeggachuun hin jiru. Egeree Oromootiifis kan tolu kanumadha jedheetanii yaadan karaa koo. Isin lachuutu amma qooda qabuu injifannoo dhufe kana keessatti jettanii gareen lamaan kuni. Gareen tokko amma namni yeroo kanaan dura qabsootti makamaa ture qeerroon gara qabsootti yeroo seenu dargaggoonni kan itti dhukaasaa tureetu jira farreen nageenya jechaa ture. Kaan ammoo injifannoon kun dhufuudhaa fi warri hidhatee jiruus wanti isaan warra qabsaa ture isa wajjin gumaachanii yookaan dhukaasni isaan dhukaasan hin jiru. Gumaachi isaan qaban maalimee gama kanaan injifannoo kana keessatti gareen lamaan kun. Adda bilisummaa Oromoo akkuma sila dubbadhe hangafa. Yeroo dheeraadhaa fi qabsoon Oromoo maal akka ta'e sabboonummaan Oromoo maal akka ta'e kan uummata kana barsiisee kan dammaqsee
wareegama baay'een kan irratti bahedha. Ammallee taanaan waraana bilisummaa Oromoo jedhee kan bosona keessa deemaa jiru jeequmsaaf miti kan isaan daggala keessa jiran warri ijoolleen dargaggoon achi keessa jiran hin mala hin wayya jedhanii waan yaadaniif achi keessa jiru. Mootummaan karaa mootummaas gartee jijjiiramni biyya kana keessatti yeroo dhufu mootummaatu hunkutaa yeroo hunda. Mootummaan hunkutaa'uun irra hin jiru keessaatiitii garuu qabsoo siyaasaa godhanii keessaatiitii mootummaa abbaa irree ofirraati uummata Oromoo irraa kaasuudhaaf gumaacha guddaa godhaniiru gara lachuuyyuu. Kun hundumtuu garuu kan uummata Oromooti injifannoon. Kan isaan godhan akka itti fakkaatetti kan isaan godhani dhaaba isaaniif jedhanii miti. Namni adda bilisummaa Oromoo keessa jiru dhaaba kootiifan injifannoo fida jedhee kan godhe hin jiru. Warri OPDOs dhaaba keenyaaf jedhanii waan godhan hin jiru. Jiraachuus hin qabu. Uummata Oromootiif jedhaniiti. Oromummaadhaaf jedhaniiti. Isaaf akka hojjetanitti isatu hin irraanfatin uummata kana kabajanii filannoo uummatichaa yoo kabajanii iddoo gaariidhaan nu gahuu danda'u. Jarri lachuus ofii isaanii iddoo gaarii gahuudhaaf hin danda'u. Kanuma kan inni itti yaadu waan isaan hojjetan gumaacha isaan godhan sun mataan isaa garuu akkam babbannetti har'allee karaa jalqaban sana irratti itti fuudha qabu. Gumaacha kanarratti malee. Gumaacha har'a kana lakkaa'uu safarree kennuun baay'ee rakkisaa nutti ta'uu danda'a. Haa ta'uti dhaabni hundumtuu bakka turetti gumaacheera. Inni dhaaba hin qabnes gumaacheera. Namoota dhaaba hin qabnedha iyyuuti kan baay'inaan gumaachan yoo hin jedhe waan an dogoggoru natti hin fakkaatu. Ijoolleen du'an sun gatii itti kaffalan lubbuutti wareegan sun lubbuutti kaffalan sun dhaaba eeguuf akka ta'e hin beeku. Dhaabaafis miti Oromoodhaaf. Dhaabumayyuu waan qaban miti baay'een isaanii. Dhiiga isaaniin lafee isaaniin garuu nuyi xurree bilisummaa tokko irra jirra har'a. Kanaaf ani utoo akka dhaabaatti kaasuu baanneeti. Dhaabni wanna tokko kaayyoo tokko ittiin galmaan geessisuudhaaf malee ofii isaatii of danda'ee waan itti waaqeffatamu miti dhaabni. Dhaabni lamaanuu hir'ina mataa isaanii qabu. Miseensota isaanii keessas maqaa isaaniin kan deemus waa hedduutu jira. Dhaaba ODPs yoo fudhanne dhaaba rakkoo meeqaan guutamedha. Dhaaba kaleessa waa hedduu hojjechaa turedha. Garuu haa ta'uuti isaanuma keessaa immoo bahanii har'a qaama jijjiiramaa ta'anii waan kanatti gumaachanii maqaa dhaaba isaaniis tolchanii uummataafis ka bu'aa buusan immoo jiraachuun isaanii beekamaadha. Adda bilisummaa Oromoo keessaas namoonni saba isaaniif jecha umurii isaanii guutuutti dadhaban har'as itti dadhabaa jiran keessatti dullooman keessatti jireenya koo osoo hin jedhin jireenya maal akka fakkaatu osoo hin argin jireenya osoo hin dhandhamatin haga ammaatti kan itti dadhabaa jiran jiru. Maqaa adda bilisummaa Oromootiin immoo namoonni har'a daldala adda addaa gaggeessaa jiranis immoo ni jiru. Kan jeequmsa kaasaa jiran kan saamaa jiranis immoo ni jiru. Kanaatiif kana hundumaa gara fuulduraatti seenaan adda baasuuf jira. Eenyutu eenyu seenaa keessatti isa jedhu gara fuulduraatti adda baasuudhaafuu jira. Uummanni garuu warra taa'ee numa arga. Eenyuuf akka taa'e numa arga har'as ta'ee jennaan. Har'a gumaachi isaanii akka dhaabaatti lamaanuu qooda qabuu jenneera. Garuu wanti argame kun kan isaanii miti exclusively isa jedhu immoo jala murree walitti himuun barbaachisaadha. Adda durummaadhaan krediitiin kun gatiin kun dadhabinni kun beekamtiin kun kan kennamuufii qabu uummata isa qabsaa'ee asiin gahedha. Akka dhaabaatti dhaabbileen hooggananiiru qooda mataa isaanii qabu isa jedhu fudhadhaan. Kanaaf har'a bakka isaa beekuun barbaachisaadha hundumtu. Bakka isaa hammam akka dadhabee fi maal akka hojjete maal akka hojjechaa jiru beekuun barbaachisaadha. Isa kanaan duraa qofayyuu immoo osoo hin taane gara fuulduraatti akkamittiin Oromiyaa kana nageenyaan gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu badhaadhinaan gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu akka qabu qooda har'a taphatuunidha gara fuulduraatti kan madaalamu namni. Har'a maal taphachaa jira? Seenaa keenya inni kaleessaa bu'aayyuu haa qabaatu malee inni isa gara fuulduraatiif garuu wanti murteessaan waan nuyi har'a hojjennudha. Kanaatiif nageenya saba keenyaatiif haa carraaqnu. Misooma
naannoo keenyaatiif haa carraaqnu. Guddina tokkummaa saba keenyaatiif haa carraaqnu. Kanaatiif warri galeessatti dadhabee fide dargaggoonni kun wanti har'a isaan erga ka'e kun akka harkaan baaneef har'allee jabaatanii eeggachuu qabu. Gatiitti baasanii fidanii asiin ga'anii akka eenyullee dogoggorsee asiin akka harkaan baafneef eeggachuu qabu. Barnoonni bakka tokko tokkotti amma har'a dhaabbatee jiru kun barattoota bakka biraa jiran hundumaa wajjin akka dorgomaa jiru barataan kun beekuu qaba. Kanaatiif inni barnoota dhaabee amma barnoota isaatti deebi'uu qaba. Isa kanaan dura bade yeroo kanaan dura gubate irra deebi'ee bakka buufachuudhaaf halkaniif guyyaa hojjechuu qaba. Inni ogummaa adda addaa irratti bobba'ee jirus hundumtuu kana yaadee bakka buufachuu danda'utu irra jiraata. Dinagdeen amma dhaabbatee jiru kunis bakka isaatti deebi'uu qaba. Kanaatiif hundumtuu ammaa jalqabee waan kanaan dura harkatti faffashalaayee harkatti bade kana bakka buufachuudhaaf jabaachee hojjechuu qaba. Waan hundumaa caalaa immoo gatii itti baasee bilisummaa asiin gaate kana eenyullee akka harkaa hin fudhanneef ammaa jalqabee eegumsa gochuuf hin barbaachisaadha. Nuti duunee namni biraan qaamni biraan fudhachuu mala. Oromootiin alayyuu jechuudha. Kanarratti xiyyeeffatee hojjechuu qaba, beekuu qaba natti fakkaata uummanni keenya. Ayyee qooda qabanaa jennuti fedhii uummataa hammam takka hubatanii jiran amma haala isaan keessa jiran kana uummanni fedhiin uummataatiif haalli isaan keessa jiran kana wal bira qabne yeroo laallu fedhii uummataa hammam takka hubatee jira gareen lamaan kun. Amma waan guddaa dhumtiyyuu lollumti kun kan inni ka'eefiyyuu fedhii uummataa hubachuu dhabuu natti fakkaata gara kooti. Fedhii uummataa sirriitti wallaalu yookaanis immoo fedhii uummataa otoo beekanii akka waan hin beekinii bira kutu. Fedhii uummataa kana fedhii dursanii fedha dhaabaatti deebisu kana ta'uudhaan natti fakkaata. Maaliif har'a uummanni keenya fedhiinsa maal akka inni ta'e beekamaadha. Nagaadhaa jennee yaadna nuti. Har'a immoo nagaa argataa hin jiru. Kanaatiif fedha uummata kanaatiin ala deemamaa jira jechuudha. Kanaatiif uummanni gara fedha isaatiitti deebisuu qaba. Gara fedhii uummataatti of deebisuunis barbaachisaa ta'e natti mul'ata. Sirriidha. Fedha uummataa beektatuu ta'e waan akkasiin gootu waan uummata qaanessu. Kanuma dhageenya Oromiyaa hundumaarraa inni qaanofneedha waan nama salphisudha ta'e. Kan fedhii uummataa beekuun salphisu. Ani duris kan hin jedhu herrega siyaasaati kan isaan godhatan. Dhaabni inni kan kooti attamitti mo'ata. Yaadaanis attamitti mo'ata har'a. Yoo filannootti deemna ta'e immoo inni ifa waan hin taaneef hin jedha. Filannoo sana keessatti kan koo akkamitti mo'ata waan jedhameef. Filannoo keessatti filannoo siyaasaa keessatti hamma nani beekuu karaa itti mo'attu isa kan keetii himattee isa kan keetii caalsifattee duwwaatu hin ta'in isa siin morkatu immoo gad xiqqeessiteeti. Negative campaigning jedhu. Akkasitti kan deemu. Amma hin geenya yeroo sanas gaafti qaqqabnu jirra. Duula siyaasaa yookiis duula na filadhaa akka sanaa yeroo nuti godhachuudhaaf deemnus hin dhufa. Amma garuu yeroo isaan miti. Isaan garuu herrega siyaasaa yeroo ammaatiif hin taane godhataniiti kan isaan socho'aa jiran amma. Kana kan ilaalamu amma kan gochuun irra jiru biyya ijaarrataadha jirra. Uummata keenyatti misoomsaa jirra. Uummatichi akka inni jireenya fooyyee qabu qabaatuuf. Afaaniin hin jedhama miti warraaqsa ikoonomii maaloo jedhame bara uummanni gadi bahee lixuudhaaf dadhabe keessatti sodaarraa kan ka'e wal shakkii meeqarraa kan ka'e bara namni waan hojjetatee geejiba fudhatee deemee galuudhaaf dadhabe keessatti herrega siyaasaa gochuun waan dhaabbilee sana lamaan xiqqeessudha malee tokko isaanii kan xiqqeessu miti. Akkanaaf galutti garuu akkasi uummata dhaggeeffataa jiran nus sababii kanaatiif sagaleen uummataa lafatti dhageessisu waltajjii dhaabuun barbaachisaadha. Yoo isaan dhaga'uudhaaf hin barbaanne gurrarratti itti himuudhaaf akka dandeenyutti jechuudha. Dhumarratti kana keessaatiiti bu'aa argatu uummata kabiraa dhaaba kabiraa siyaasa kabiraa ta'uudhaaf adeema. Kana keessaati lachuu isaanii keessa kan mo'atu hin jiru akkuma reefu dubbadhetti
kan mo'atu hin jiru isaan keessaa achirraa deebi'uu qabna. Dhimmi ammaa dhimma ummataati, dhimma ijaarsaati, dinagdee ta'uu, siyaasa haa ta'uu, bulchiisa haa ta'uu yeroo itti ijaarrudha, yeroo itti wal taanudha. Yoo wal ta'an ofiif illee ta'u jarri kun lamaan. Garuu herrega siyaasa sanarraa deebi'uu qabu. Waan hundumaarra garuu kan hin jechaa jiru maayikiraafoonii gatii qabaattaniif, isin fuuldura gatii jiraateef, kaameraa televizyiinii gatii qabaattaniif inni isin gadi baatanii jechaa jirtan, summii isin facaasaa jirtan ammaa kun, ummata qoqqoodaa jirtan kun, afaan gara biraadhaan isiniifis bu'aan buusu ummata irratti immoo miidhaa gara biraa qaba. Kun dhaabbatuudha qaban jedhanam. Dabballoonni dhaabuudha qabu. Waan ummata dhaaba lamaasaa xiqqeessu. Yoo filannoo geenye yookis isa kana fidannaa yookis kan biraati filanna miti. Wal xiqqeessuudhaaf dhaabaa gadi gochuun eenyuun hin farraju. Waa tokkollee faayidaa waan kennu hin qabu. Achirraati deebi'uu jalqabna. Gaafa afaaniin gadi jalqabuu jalqabdutti isa kana biraatti immoo turkaanfachuudhaaf jalqabda. Isa afaaniin dubbatan sana dhaabuu qabaachuutu irra jira. Warri feesbuukii irrallee jiran waan hin beenne, waan hin galleef, waan dhugaa hin taane, waan hin ta'in ta'e jedhanii jecha irratti baasan ummata kanaa jedhanii dhaabuudha qabu. Yeroo isaati akkasuma fakkaata. Marii dheengaddaa irratti bara abdii keessatti gidiraan dhufee jettan. Gidiraa kana booda abdiin jiru maal fakkaata? Abdiin ammayyuu ummaticharra yoo ta'e, yoo ummaticha ilaalte, yoo ummata ilaalte har'a ammayyuu ummanni Oromoo irraa bitaa hin jiru waan isaan haasa'aa jiran, irraa fuudhaa hin jiru waan isaan dubbataa jiran. Ummata Oromoo kana yoo ilaalte lafanni wal ga'u, inni dhimma siyaasaa hin qabne kun yookiis herrega siyaasaa hin godhatin abdii guddaa jira ammayyuu. Hin deebi'u gara booddeetti, hin qoqqoodamu ummatni kun. Karaa sana yoo ilaaltu ummata gaafa ilaaltu fedhii ummataa hammam yaada tokko jala hiriiree akka inni jiru gaafa ilaaltu abdii guddaa jira. Gaafa warra siyaasa herrega ta'e ilaaltutti gidiraa keessa waan lulicisan fakkaata. Malee abdiitu jira. Ani ummatichadha kan hin amanu. Kanaaf abdiin ammayyuu guddaadha. Waan isaan godhaniif miti. Waan ummatichi yaada qabuuf yaada tokko jalatti hiriiree tokko ta'ee waan jiruuf. Kanaafuu uummanni maal godhu qaba? Ani akkuma inni jedhe abdiin keenya tokkummaa uummata keenyaati. Uummati keenya tokkummaa isaa hunduma caalaa jaallata. Utuu dabballoonni addaan qooduu barbaadanii har'allee tokkummaa labsaa jira uummati keenya. Utuu isaan walitti naqanii wal nyaachisuu osoo barbaadanii uummanni keenya wal barbaadee walitti birmatee wal gargaaraa wal bira dhaabbataa jira har'allee. Bakka tokkotti yeroo rakkoon tokko ka'u bakka rakkoon hin jirreeti yeroo hundumaa dhaqee iyyaafata uummanni keenya. Kanadha kan abdii namaa kennu. Dammaqinsa hundee qabu qabaachuu isaati kan abdii namaa kennu. Tokkummaa isa kunuunsuudhaaf fedhanni qabudha kan abdii namaa kennu. Darbee immoo eenyullee dhufee bituu akka hin dandeenye kutannoo uummanni keenya qabudha kan abdii namaa kennu. Kanaan dura sabni biraan isa ta'u, dhaabni biraan isa ta'u humnaan cabsee bitee ture akkamittiin akka jala dhaabbatee ofirraatii akka jijjiire hundumti keenya agarreerra. Har'a eenyullee yoo dhufe saba keenya akka kanaan duraatti bulchuu hin danda'u. Bituu hin danda'u. Oromoo isa ta'u saba biraas haa ta'u hin danda'u. Olaantummaa isa tokkoo kaasanii olaantummaa Oromoo isa afaanii baafatanii wayii tokko dubbachuu akka hin dandeenyetti nama cunqursu jala galuu hin danda'u Oromoon. Eenyuun illee garmalee bitamuu hin danda'u kana booda. Kanatti amanna. Jabina inni qabu kanatti amanna. Kutannoo inni qabu kanatti amanna. Eenyullee abadan lammata deebi'ee cunqursaa eenyullee saba kamiillee jala galuu hin danda'u. Wanna tokko godhanii asittis achittis jeequmsi tokko ka'uu ni danda'a. Garuu hin danda'amuu jenna nuti. Kanaaf abdiin gara fuulduraatti qabnu ammallee abdiin ni jira. Sabi keenya dammaqiinsa qaba, qabsaa'uudhaaf kutannoo qaba, cunqursaan akka ittiin deebineef eenyuuf illee tole jedhee bitamuu diduudhaaf jabina qaba. Kanaatiif abdii ni qabna. Garuu nagaanuu dhorkachuudhaan barnootaan haga tokko booddeetti nu hambisuu danda'u.
misooma naga tokko gara booddeetti nama deebisuu danda'a. Diina keenya gammachiisuu ni dandeenya. Haa ta'uyyuu malee immoo akka namoonni baay'een sodaatan diinaaf dabarsee nu kennee diinni dhufee ammaan booda Oromoo akka kaleessaatti ni bita kan jedhu ani tokkollee sodaa hin qabu gara kanaatti. Dhuguma rakkoon jiraachuu ni danda'a. Garuu eenyullee dhufee akka kaleessaatti nu bituu hin danda'u. Kanaaf abdiin jira. Misoomaan booddeetti nun deebisina. Barnootaan booddeetti nun deebisina. Dinagdee keenya hin laamshessina. Tokkummaa keenya hin qoqqoodina. Seenaa keenya hin balleessina. Nama biratti nun tuffachiisina. Kanaatiif akkuma waliigaltee keessanitti waliigalaati itti nuufufa gaafa sana nus isin bira dhaabbanna isa jedhu dhaabbilee kana lamaaniin dabarsuun barbaada. Uummata keenyaan immoo waan hojjettan hundumaatti tokkummaa keessan eeggadhaatii dammaqinaan eenyuun illee otoo hin gowwoomfamin miiraan kakaatanii osoo waan biraa keessa otoo hin seenin nageenya keessan eeggadhaa. Dhaabbilee keessanis to'adhaa. Warra karaa irra ce'uu barbaadus karaatti deebifadhaa. Hin ta'u kun jedhaati ifatti itti hima. Nama isin dogongorsuu barbaadu immoo hin ta'u jedhaati qajeelchaa deemaa jechuun barbaada. Dhaamsi kosuma silaati ilaalcha kaleessaatiitiin har'a buluu hin dandeenyu. Yaada kaleessaatiitiin har'a buluudhaaf hin dandeenyu. Yaada moofaa tokkotu jira. Humnas qaba gateetteef yookiis aangoo irra gatiin jira jetteetii fi waan feete gochuu hin dandeessu. Waraana qaba gateetteef waan fedhe kiitii waan sitti tole gochuu hin dandeessu. Hin danda'amu. Dhaaba lamaan kana kan hin jedhu karaan ammaa kun lachuu keessanis hin baasu. Eenyuunis hin baasu. Isarraa deebitanii waan irratti walii galtan sana ummata kanaa jettanii wareegamtootaa jettanii egeree ummata kanaati jettanii har'a dhaabaa ummanni dararamaa jira. Homaa walitti himtan gatii hin qabu ummanni sin dhagahaa hin jiru. Kan ummanni sin dhaga'u waan ummanni sin gaafate sana gaafa gootan. Tokkummaa gaafa gaafatutti qoqqoodina gadi fiduun waan sammuu nama qaburraati eegamu miti. Waliigaltee qabdu. Si'a me'e keessa deemnee ilaalleerra. Amma arfaffaatti daballee waliigaltee. Tarkaanfii tokko lama jedhu fudhatamu tartiiba isaa lafa isinii kenneerra. Rakkina qabdu yoo taatan gargaarsa qabaat barbaadu taatan gargaarsa ummanni kun isinii kenna. Gargaarsa sana fudhattanii hojiirra oolchuu irra bor har'a waan jedhamu miti kun. Bor har'a waan jedhamu miti. Waliigalteen kan keessanii hojiirra oolchaa. Rakkina yoo qabaattanii gargaarsa gaafadha. Kana caala garuu ummata kanan dararina. Seera isinitti tumame. Ummanni Oromoo seera isinitti tume. Isin kadhataa jira miti. Yoo seera isinitti tumame keessa cabsitanii baatanii akka nama waa yakka tokko hojjete gosa keessaatii ari'ame gosa keessa akka ari'amuuti kun. Kana kan amma irra ga'ee ummanni Oromoo gahee jiru dhaggeeffadha. Hanga istiidiyoo dhuftanii haala yeroo irratti ibsa nuuf kennitaniif hedduun isin galatoomfadha. Profeesar Gabbisaatee fi Obbo Baqqalaa Garbaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya kan ammaaf qopheeffannee xumurreetti jirra. Hanga ammaatti daawwachuu keessaniif galatoomaa isiniin jenna. Ogeeyyiin kaameeraa Mahammad Eebbisoo fi Naasir Aadamii daayireektarrii qophii kanaa Roobeeraa Girmaati. Anis Mahammad Siraajii nagaan nuuf jiraadha. Horaa bulaa isiniin jenna. OMN ijaaf gurra uummataa.